jalqabuma irraa kaasnee yeroon sun yeroo ari'ata yeroo qorumsaa yeroo ulfaataa ture. Amma yoo ilaalte garuu inni kun adda. Rakkinni bara sanaaf rakkinni bara kanaa adda. Kanaaf xinnoo hojii wangeelaa laafaa innaa ta'u yerootu immoo cimaadhaan wangeela tun ta'in yeroodha cimaan. Biyyoonni ikoonomiitiin siyaasaan gaafa jijjiiramaa deemanii gaafa guddachaa deemanii hin guddatan gaafa jennu biyyoonni warkaanii hafuuraan gadi bu'aa deemama jedhamee kaafama yeroo baay'ee. As gaafa deebinu biyya keenya keessattis miidhaa hafuurarraa waan geessu hin qabu eebbi biyyaaf gadhiifamu kuni waldaa kiristaanaa amma guddisa. Waggaa tokkitti duwwaataaf soorumni kun dhufuudhaaf jedhe ammayyuu finnaan isaan banan. Ammayyuu warra hattuutu hojjeta malee warra hojjetee biyya hojjetu guddisuutti jira. Waggaa tokkitti duwwaataaf. Yeroo mul'ata waa'ee Itoophiyaa sitti kenne Waaqayyoo waa'ee biyya keenya kanaa waa'ee saba keenya kanaa waan sitti dubbate qaba. Bara kana keessa waan naa kenne qaba. Ji'a ja'a fuuldura waa'ee saba kanaa waa'ee saba Oromoo iyyaan ture. Namni ormaantu dhufee jiru numa kan wal balleessaa jiru, kan wal ajjeesaa jiru, kan wal dadhabsiisaa jiru. Numa waan ta'eef maali kan keenyaa yeroon dubaa du'atu nuu kenname Waaqayyo jedhee Waaqayyooti bu'aantu. Waaqayyo sagalee tokko naa kenna. Abiddaan hin qoraa nan qaraa biyyaa fi qopheessa. Biyya lafaatiif dhimma baasu naan jedha. Oromiyaa kuni eebba kana gitiin eeggachaa jira, ariifatee eeggachaa jira. Keessumaa guyyaa bilisummaa sabni keenya keessatti eeggachaa jiru. Inni kunoo Waaqayyo biraa waan isinitti himan hin qabu. Guyyaan kun hin gabaabbatamoo hin dhiyaata isaa. Waaqayyo mul'ata isinii kennu hin qabu. Waggaa tokko jira. Waggaa darbee